Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota koottaa Oromoodhaa jirtu bakkuma jirtan guutuu addunyaa irratti nageenyi keenya isin bira nuuf haa qaqqabu yookiin isin bira nuuf haa ga'u isiniin jecha har'aan tanas akkuma baratamee gaafii isin na gaafattanii fi deebii qabadhee dhiyaadheetiin jira. Gaafii namoonni muraasni keessaan na gaafattanii garuu namoota hedduun fayyada jedheetiin qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Gaafiin isin na gaafattanoo maalidha? Barumsi kunoo maal irratti xiyyeeffatee har'a kan isin barsiisu ta'a booda isiniif ibsa. Warroonni YouTube chaanalii keenya subscribe goone subscribe gootanii akka viidiyoo nu gadhiifnu irraa waa barattanii kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Viidiyoo nu gadhiifnu barumsa hedduu qaba. Viidiyoo daawwattanii viidiyoo gubbaa kanaa laaluu qofa osoo hin taane keessa seentanii ergaa maalii akka dabarsuu fi barumsi isaa maali jettanii irraa waa barattanii akkasiin waa fayyadamtanii barbaanna. Kanaafuu subscribe gootanii akka yeroo nu gadhiifne yookiin battaluma nu barumsa tokko gadhiifne isin bira ga'ee irraa fayyadamtanii irraa waa barattan isiniin jenna. Daawwattoota koottaa Oromootii fi kabajamtoota akkasuma deebii warroonni duraanii YouTube chaanalii keenya haara taatan haara dhuftan jechuudha. Subscribe akkuma isiniin jedhee godhaatiin warroonni nu jala jirtan share godhaa obboleeyyan keessanii dabarsuudhaan nu bira dhaabbadhaa nu beeksisaa namni nu haa barate waa irraa baratu isiniin jechuu barbaanna. Kanaafuu gama YouTube chaanalii keenyaa seennee isin garsiifna. Warroonni subscribe akkaataa itti godhanii hin beeknes tarii jiraachuu danda'a. Iddoo subscribe jettu tana irratti diimaa kana irratti si'a tokkoof dhukaafne. Yeroo dhukaafne mallattoon bilbilaatuun baatee irratti si'a tokkoof dhukaafne. Yeroo dhukaafne all ishii jettuu jalqaba irraa argamtu tana irra dhukaafneera. Amma viidiyoo keenya daawwachuudhaaf profaayilii kana irra dhukaafne. Haala kanaan dhiifamaa. Haala kanaan yeroo keessa seennu viidiyoos jettu tana irratti viidiyoos haala kanaan isinii bahaa viidiyoo nu gadhiifne irraa waa barachuu dandeessu. Viidiyoo gadhiifnes irraa fayyadamaa. Viidiyoo babbareedaa gadhiisuu deemnaa gama fuulduraatiitti illee barumsi keenya kan of duuba deebi'u miti gama fuulduraatii waan taateef akka hiriyoota keessanii warroonni duraan subscribe nu gootan share godhaati hiriyoota keessaniin gahuudhaan namni akka waa irraa baratu godhaa isiniin jechuu barbaanna. Gama barnoota kiyyaatiitti isin deebisaa eessallee deebinaa na wajjin tura haga dhuma sagantaa kootiitti. Erga amma gamana deebinee barumsi har'aa qabadhee dhufee akaawuntii keenyaa kan duraaniin banannee paaspoortii isaa daganne yookiin irraanfanne akkamitti deebisnee argachuu dandeenya ka jettanii na gaafattanii deebisnee argachuu dandeenya. Karaa salphaadhaan deebisnee argachuu dandeenya. Karaalee lama jira. Ijoollee tarii jiraachuun mala kan beeku karaalee lamaan beekan tokko haala gabaabaa yookiin karaa gabaabaa fi karaa fagoodhaa isiniifis galuu hin danda'u jechuudha. Karaa gabaabaa qabadhee keessaa isinii dhiyaadheetiin jira. Kanaafuu akka obboleeyyin keessanii fi sheer gootanii waliin geettanis kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Karaa salphaadhaan aappii tokko malee Google Chrome keessa seenna jechuudha. Erga Google Chrome keessa seennee dhiifama haala kanaan isiniin baasu haala inni itti baasu. Haala kanaan isiniin baasu amma kiyyaa kanatti baaseetiin jira. Update godhunaan jechuu jira. Chrome kiyya Chrome keessa seentanii Google Chrome jechuudha. Keessa seentanii bakkee amma akka xiyyaa anaa fideeru kana irratti isinii tuqaa sadii fida. Tuqaa sadii fiduu kana irratti dhukaastanii yoo jedhe haala kanaan isinii haala argaa jirtan kana irra gaddeemtanii siitiin iddoo jettu tana irratti si'a tokkoof dhukaaftani. Yeroo dhukaaftan haala kanaan isinii dhufeetiin jira. Akaawuntii keenya bira nu geessee jira jechuudha. Okay, paaspoortii iddoo jettu tanarra dhukaasna. Paaspoortii iddoo jettu irratti erga dhukaafne haala kanaan keessa seennaa jechuudha. Akaawuntiin keenya nu baheetiin jira. Ammas akaawuntii keenya irratti dhukaasna. Yeroo akaawuntii keenya irratti dhukaasne haala kanaan iddoo paaspoortii kanatti nu geessee jira. Paaspoortiin keenya amma akkanaan laallee mul'achuu hin danda'u. Kanaafuu paaspoortii keenya argine garuu
mul'achuu waan hin dandeenye akkamitti paaswoordii kana mul'ifnee irraa fayyadamuu yookiin paaswoordii keenya kana qabachuu dandeenya ka jettan mallattoo jaatana irratti yoo dhukaastanii haala kanaan gara paaswoordii moobaayila keessanii irratti ittisa moobaayila keessanii akka namni icciitii keessanii hin agarreef iskiriina moobaayila keessanii irratti itti fayyadamtanii gamasiis hin geessa. Paaswoordii moobaayila keessanii irraa itti fayyadan kana paaspoortii kana yoo bantanii amma keessa seentanii paaswoordii keessan isa duraan hin dagatta yookiin irraaffattanii turtan san argachuu haaluma salphaadhaan akkana dandeessanii jechuudha. Amma gama of duubaatittiin deebi'ee isin agarsiisa ammas. Haala kanaan kun iddoo feesbuukaas akaawuntii feesbuukaa keessaniis yoo kanaan banattan haala kanaan irratti dhukaastanii keessa seenuu dandeessan. Amma haala kanaan feesbuuka kooti kanas feesbuuka irra heddumaa kana irra dhukaase akkuma mareefii kana mallattoo ijaa kana irratti yoo inni akkasitti bahe haala kanaan ammas paaswoordii nagaafata kama moobaayila kiyya iskiriinii irratti akka namni moobaayila kiyya keessa seenee waan ani viidiyoo ta'ee icciitii kamiinuu ta'ee moobaayila kiyya irraa qabu akkan argineef fayyadu paaswoordii ani itti godhadhe san yookiin paaswoordii irraa ani itti fayyadamu san nagarsiisa. Paaswoordii biraatiin seena ka biraati akka hin seene kanaafuu bantanii keessa yoo seentan paaswoordii keessan kan feesbuukaas yoo iimeeliidhaan banattanii jirtan taate haala kanaan isinii baha. Horaa bulaa irraa fayyadama isiniin jecha sheer walii gochuu hin dagatinaa saba koo Oromoo.